dubartii kabajuun mallattoo qaroominaati quba qabaadhu obboleessoo. Gadheen dhiira fi dhalaan qabdu hunduma keessa jirti. Yoo dhuguma san dubbanne waan silaa dubbatamu fokkotaa heddumminaan dhiirotaatu qaba. Dhugumatti wanni hanga dubartoota keenya kanneen biyya Arabaa jiran garaa na nyaatu hin jiru. Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Arra guyyaan kan dubartoota keenya biyya Arabaa jiraataniiti. Jirtu ummata fannaana, ummata qashxii. Ilaalcha hedduun namaa dubartoota keenya kanneen biyya Arabaa jiraataniif qaban irraan waa jechuuf dhufe. Viidiyoon gabaabaan isin agartan kun waan hedduu tokko of keessaa qaba. Hanga dhumatti qaamaa fi qalbiidhaan na hordofi. Kanneen haaree taatan subscribe godhaatii mallattoo bilbilaa san ibsaa. Viidiyoon kun nama hedduu akka dhaqqabuuf ammoo like godhuu hin dagatina. Jalqaba irratti jechi dubartoota biyya Arabaa jiru kunu dogongora guddaa tokko of keessaa qaba. Obboleeyyan keenya kan waliin dhalannee fi haadholii teenyan dubartoota biyya Arabaa jechuun sirrii natti hin fakkaatu. Biyya Arabaa carraaqanii ofii fi maatii isaanii jijjiiruudhaaf dhaqan malee maqaan isaanii kabajamtoota dubartoota Oromooti. Dayyuusummaa fi ilaalcha gadaanaa dubartoota keenya kanneen biyya Arabaa jiraniif qabdu kana keessaa bahimee obboleessoo. Dubartoota Awurooppaa nama jiru dhageesse shamarran biyya Ameerikaa jechuunoo takkaa gurrarra si baate gonkumaa hin jiru. Duuba ijoollee teenya kabajamtuu biyya Arabaa dhayte maaliif Oromummaa isaanii irraa mulqitanii maqaa biyya Arabaa moggaaftaniif? Namni hundi kaayyoo biyya irraa bahuuf qaba. Garuu carraan bakka fedhe nama buusa. Dhugaa dubbachuuf dubartoota gara biyyoota dhihaa jiraatan caalaa dubartoota biyyoota Arabaa jiraatantu kaayyoo cimaa qabatee manarraa bahe. Irra hedduun dubartoota Ameerikaa fi Awurooppaa jiraatanii kaan maatii kaan ammoo heerumaatu fuudhee biyya san isaan geesse. Dubartoota keenya kanneen biyya Arabaa jiraatan ammoo maatiidhaa fi heerumaan osoo hin taane ganamumarraahuu kaayyootu manarraa isaan baase. Garuu gufuutu itti heddummaata, karaatu itti dheerata, harka nagayaa ishiin laatteetu ciniinama. Dhugumatti wanni hanga dubartoota keenya kanneen biyya Arabaa jiran garaa na nyaatu hin jiru. Ani isaanirra jabaa tahee isaan ammoo dadhaboo ta'aniitii miti kanin isaaniif rifadhu. Yeroo mara dhugaan isaanii dhukachuutu garaa kiyya na guba. Irra hedduun dubartoota gaafa biyya ormaa deeman jireenya ofii caalaa jireenya maatii isaanii jijjiiruudhaaf bahan. Haadha fi abbaa isaanii sooruudhaaf, obboleeyyan isaanii barsiisuudhaaf, magaalatti mana isaaniif ijaaruudhaaf, firaa fi aalii hunda gargaaruudhaaf biyyarraa baqatti. Mee dhugumatti obboleeyyan kiyya osoo milkaa'uufillee baate kaayyoo akkanaa qabaachuun ishii qoftiin nama gammachiisu. Kabajaa ishiif laachuudhaaf kun qoftiin gahaadhaa miti. Waggaa meeqa gola mana Arabaa keessatti dhukkaawanii waan qaban hunda dhadhawatanii gogaa ofii quncisanii ergan. Gammachuu isaanii gammachuu maatiitii fi saba isaaniitiin ukkaamsanii jiraatan. Hanga barbaadamu hin dubbatamneef malee dubartoonni keenya kanneen biyya Arabaa jiraatan jireenya amma sabni Oromoo jiraachaa jiru kana keessatti qooda guddaadha qaban. Roga siyaasatiin, diinagdee fi hawaasummaatiin waan hedduudha hojjetan, ammallee hojjechaa jiran. Dhugumatti shamarran keenya kanneen biyya Arabaa jiraatan obsa ajaa'ibaati qaban, waan hunda danda'anii jiraatan. Harka tokko meeshaa Arabaa dhiqaatii, harka tokkoon ammoo saba ofiitiif sagalee ta'an. Namoonni dhugaa kana fudhachuu hin barbaanne yookaahuu dubartoota kana hin kabajnee fi ilaalcha gadaanaa qabaniif hundi rakkoo biraa guddoodha qaban malee nama sammuun fayyaa natti hin fakkaatan. Dubartoonni keenya kanneen biyya Arabaa jiraatan gaafa sabni kun rakkate waliin rakkatan, sagalee ta'anii qabsoo saba isaanii jajjabeessaa turan, maallaqa isaaniitiin saba ofiitiif dirmatan, dhukkubsataa meeqa wallaanan, hiyyeessa meeqarraa imimmaan xaragan, dadhabaa meeqaf abdii tahan, aartii saba isaanii deeggaran, afaan saba isaanii guddisuu keessatti waan guddaadha hojjetan. Mataa ofiitii fi maatii isaanii jijjiiruu qofa osoo hin taane akka sabatti kabajaa guddoodha nutti horan. Obboleessoo akka nama ofii hanqina tokkollee hin qabnetti teessee shamarran keenya kanneen biyya Arabaa keessa hojjetanii ofii fi maatii isaanii jijjiiran hamilee ittiin arrabsituu fi xiqqeessitu tokkollee hin qabdu.
yoo dhuguma san dubbanne waan silaa dubbatamu fokkotaa heddumminaan dhiirotaatu qaba yeroo mara maallaqa shamarran keenya kushiinaa arabaa keessa hojjetanii argatan arraba dhadhaa dibattee boochee garaa laaffifattee erga nyaattee booda akka nama waan gaarii dalagetti kadeemee haasa'uu fi waadaa nyaatee hiriyaa obboleettii isaa boochisu si maleedha jira mee isin dubartoota keenya kanneen biyya arabaa jiraatan isaanii maallaqa dhiiraa saamanii nyaatanii boochisan dhageessanii beeytanii dubartii viidiyoodha fi suuraadhaan doorsiftee maallaqa dhiiraa saamtu gurratti dhageessanii obboleessoo gaafa quba tokko namatti qabdu sadii ammoo sitti garagaluu hin irraanfatin dhugaadha shamarran keenya kanneen biyya arabaa jiraatan keessaa kanneen dogongoran jiraachuutu mala kan dogongortu ammoo waan biyya arabaa jiraatteefi miti waan ilma namaa taateefi ilmi namaa hundi ammoo ni dogongora akkasumatti dubartoota keenya keessaa tankaayyoon biyyaa baateef sun harkaa baddee fi tawwantoota biyya ormatti agarteen eenyummaa ishii dagattee baala goomtes hin dhabamtu kanneen akkasii sun garuu nama muraasa qofa sawwaan gooteef ishuma qofaatu beeka wanni ishiin goote ammoo kallattiidhaan ishuma qofa laallata kanaafuu waan namni tokko hojjete qofaaf shamarran kabajaa qaban miiliyoonotaan lakkaa'aman arrabsuun gonkumaa sirrii miti gadeen dhiira fi dhalaan qabdu hunduma keessa jirti biyya keessa fi biyya arabattis hin qoodamtu bakkuma hunda jirti akkuma baalagee fi salphoon takka takka jirtutti warri eenyummaa isaanii beekan warri kaayyoo fi mul'ata jabaa qaban warri ofiif dhiiga cobsanii maatii isaanii boonsanii jiraachisan warri ofii akka shaamatti baqanii maatii sabaa fi biyya isaaniitiif akka adutti ibsan kumaatamii warri kaayyoo biyyaa bahaniif irratti cichanii kabajaa ofii maatii isaaniitii fi safuu saba isaanii eeggatanii jiraatan hisaaban qaban shamarran jajjabduun dhiirota talfuufa teessetuma odeessitu dachaa hedduudhaan caaltu kumaatamaan akka jiraatanis quba qabaachuun barbaachisaadha dubartiin haadha obboleettidha ilmoo fi jaartidha biyya arabaatis tahee addunyaa tanarra bakkuma feete yoo jiraatte dubartoonni oromoo waan hundarra qaalidha namni isaan hin kabajne ofuma salphise dubartii kabajuun mallattoo qaroominaati quba qabaadhu obboleessoo egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii birraa Inspire viidiyoon irraa kana fakkaata hanga dhumatti nafaana turtee daawwachuu keetiif galatoomi viidiyoo haarayaa fi yaada haarayaa hanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura isinin jaaladha يا ابو همدون وجاء